lakkoomsa Ameerikaa biyya feetan jiraatanii akka nama Ameerikaa kee jirutti mobaayila keessan irratti waan barbaaddaniin banachuu dandeessu yookaan akka nama siim kaardii Ameerikaa harkaa qabutti kana akkamitti akka godhachuu dandeessan lakkoomsa Ameerikaa eessaa akka argattan isin agarsiisaa. Viidiyoo kana laayik godhaa. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoonni yuutuubaa Abdallah M1 akkamiin nagaa jirtu isin jechaa baga nagaan jiraattan. Kunoo gaa guyyaa har'aatis waan baay'ee isin fayyada jedhee yaade tokko isin qabadhee dhiyaadhee jira. Lakkoomsa Ameerikaa biyya barbaadan jiraattanii akka nama Ameerikaa kee jirutti akkamitti akka mobaayila keessan irratti waan barbaadaniin banachuu dandeessan yookaan akka nama siim kaardii Ameerikaa harkaa qabutti akkamitti akka itti fayyadamuu dandeessan isin agarsiisaa. Isa kana sirriitti viidiyoo kana hanga dhumaa daawwadhaa. Lakkoomsa Ameerikaa gaa warroonni maallaqa onlaayinii irraa hojjechaa jirtanillee PayPal banachuudhaaf baay'ee isin gargaara. PayPal biyya hunda keessatti waan hin hojjenneef lakkoomsa Ameerikaa kana fayyadamuudhaan banachuu ni dandeessu. Oguu WhatsApp, Imo waan barbaadan oguu banattee akkuma nama siim kaardii san harkaa qabutti risaalan gama kan keessii deebi'uudhaan itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Kana gara lamaan isin agarsiisaa. Gara websaayitii Googiliitiin gara websaayitii isaanii isin geessee isin agarsiisaa. Gara Play Store irraa aappii isaa buufachuu yoo barbaaddanis isin agarsiisaa. Hanga dhuma viidiyoo kanaa daawwadhaa. San dura garuu osoon gara barumsichaa isin hin dabarsine warroonni yuutuuba kiyyaaf haaraa taatan gara yuutuuba keessanii galuudhaan Abdallah M1 subscribe akka godhattan jaalaaf kabajaan isin gaafanna. Subscribe kajuu gattuquudhaan bifa kanatti erga dirdeettanii mallattoo fuulduratti isin baatu gattuquudhaan ol isa matarratti godhattan jaalaaf kabajaan isin gaafanna. Hayyegaa gara barumsichaa isin deebisaa. Gara websaayitii isaanii isin gashee isin agarsiisaa. Erga gara kiroomii keessanii galtanii mataa olii kanarratti haalan amman barreessu kanaan sirriitti armarra ilaalatuu ni dandeessu. Akkan dogongorree haala kanaan barreeffachuudhaan itti fayyadamaa isin jaa. Kunoo akkuma asirratti argaa jirtan haalan amman barreessaa jiru kanaan akkan dogongorreetti barreeffadhaa asirra ilaalatuu ni dandeessu isin jaa. Ergasii sarchi itti gootu haala kanaan isinii baasaa. Erga haala kanaan isinii baasee kanarraa kagadii kan gabbuudhaan akkan dogongorree isaan amma radha'u kana asirraa isaan xiyyaan isin arsuma irratti gacuqaastu. Ergasii haala kanaan isinii fidaa. Yeroo haala kanaan isinii fide ol butuudhaan alaabaa hedduu biyya birallee keessaa hin argattu. Garuu lakkoomsa Ameerikaa filatuudhaaf gadi isa jala buutu. Isin armoolillee argatuu ni dandeessu. Yoo armoolitti isinii fiffinne gadi kee deemuudhaan lakkoomsa Ameerikaa barbaaddattu. Kunoo haaluma asirratti argaa jirtaniin isa kana inni isa kanarratti bakkaan xiyyaan isin arsuma ooban ni jettuun. Erga ooban jettanii keessa galtanii haala kanaan isinii fidaa. Jala kana gad deemuudhaan waan isin laalachuu dandeessan isin agarsiisaa. Lakkoomsa Ameerikaadhaa as keessaa baafachuudhaaf isa kana kan alaabaa jalatti argamu yeroo tokko daqiiqaa takkaaf gadi qabduu harkaan. Erga haala kanaan qabdanii kooppii godhattu. Isa kanarratti kooppii erga godhattanii gara waan banachuu barbaaddanii san dhaqxanii irratti gadi qubaan yeroo tokkoof qaqqabuudhaan kooppii san irratti dabarfatuudhaan banachuu ni dandeessu. Oguu gaa lakkoomsichatti naqxaniin waan banachuu barbaaddan waasabbii ta'ee Imo ta'ee oguu irratti gashitanii lakkoomsichatti galchitanii itti dhoottaniin risaalaa isin barbaachisaa. Risaalaa isaadhaa garuma kana dhufuudhaan alaabaa kana jala seentanii gad deemtanii barbaaddattu. Haala kanaan kunoo warroota lakkoomsa kanaan banatan hunda risaalaan asitti dhufa waan ta'eef maqaa waan ittiin banuutti jirtanii sanii wajjin bakka kanatti risaalaan lakkoomsa risaalichaa asirra isinii fidaa asirraa baafattanii itti galfatuu ni dandeessu jechuudha. Hayyegaa amma gara Play Storeetiin aappii isaa kana isuma kana aappii isaa warroonni buufachuu barbaadan akkamitti akka buufachuu dandeessan gara aappiitiin illee qallaal waan ta'eef gara aappii isin geesseen isin agarsiisa. Play Store keessan gubbaa ni galtuu. Erga Play Store keessan gubbaa galtanii mataa olii kanarratti haala amma barreessu kanaan ni barreessitu. Isuma kana haala kanaan erga barreessanii erga cuqaastanii isaan amma xiyyaarra kaa'u kana isa kana inni isarratti gacuqaastu. Ergasii anama baanan buufadhee jiru irratti gacuqaaseen inni websaayitii keessatti hin agarsiisetii inni kun tokko moo tokko miti walumaan laallaa isaan tokkicha waan ta'aniif
akka tokkotti nu fidanii jechuudha. Garuu gara aappii isaaniitiin illee baay'ee aappii isaanii kan buufattan isin gargaaraa faayidaa jechuudha. Hayyeegaa kun akkuma kee galleen aappiin isaaniillee haala kanaan nu baasaa haaluma inni sun nu baasan akkuma websaayitii isaanii googilii keessan nu baasan inni kun illee nu baasee jechuudha. Kunoo lakkoofsa Ameerikaa hoggaa gajjala deemnee isuma kana akkuma websaayitii Chrome keessan ilaallesaniin asirratti illee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Aappii isaanii kunoo anama gabbuusen jira isuma kana haala kanaan gabbuufattanii aappii isaadhaa warroonni aappii barbaadan warroonni websaayitii isaanii barbaadan gara Chrome keessanii galuudhaan haala kanaan itti fayyadamaan isin jaa hayyeegaa dhumarra geenyee jirra. Warroonni YouTube keenya faayidaa taatan subscribe akka godhatan jaalaaf kabajaan isin gaafannaa hanga barumsa biraatti walitti deebinuu nagaan nu tura.